Hayyena shama akkam nagaa jirtan fayyaa keessanii viidiyoo biraatti walitti deebinee jira. Viidiyoo har'aa keessatti yuutuubii keessanii fi feesbuuk keessan akkamitti walirratti hidhatuu dandeessan kan jedhu isiniif qabadee dhufeetiin jira. Maarree hiriyootan kiyya warreen chaanala qorataa teeknootiif haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo wal fakkaataa chaanala keenya jala ni argattu. Mallattoo notifikashinaa fuula dura jirtu ol notifikashinii irra kaayyatuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna hiriyootan kiyya viidiyoo baay'ee tokko keessa jira asiin nu hordofuu ni dandeessan isiniin jenna hiriyootan keenya namni feesbuuka keessan aad friendii yookaan fooloo isiniif godhu dhufe akkamitti akka achi jalaan seenee linkii yuutuuba keessanii tuqee sabiskiraayib isiniif godhuu danda'u. Sabiskiraayibii isaallee akkamitti jala kaatanii fi maqaa yuutuuba keessanii akkamitti feesbuuka jala akka itti kaatan isin barsiisa hiriyootan keenya. yuutuuba keessanii seentanii linkii keessan fudhatuu fi bakka kanarra dhuftanii bakka profaayilaa keessanii sanarra kilikni gootanii sana booda hiriyootan kiyya yuur chaanaal bakka jiru kanarratti kilikni gootanu sana booda maal gootuu hiriyootan kiyya tuttuqaa sadeen tana bira ammallee gaara kana dhuftanii sheer bakka jettuu irratti ni cuqaastu sana booda copy link bakka jedhu kan ni gootu guutumatti keessaa baatu sana booda feesbuuka keessan keessa ni seentanii jechuudha. Hiriyootan kiyya sirriitti akka na hordoftan peejii irratti illee akkamitti akka itti hidhatanii fi maqaa keessanillee akkamitti feesbuukuma keessan jala kaayyataniin isin argisiisa. Duraan dursee profaayila feesbuukaa jala akkamitti akka kaayyatanii isin argisiisa ture. Profaayila keessan irra dhooytanii yeroo takkaaf ni seentanii fakkeenyaaf amma kiyya kunoo asitti ni argitanii fooloo jalatti qorataa teeknoojaa chaanaalli kiyyalleen guutuutti jira. Amma asirratti yeroo tokkoof kilikii yoonaan itti godhe fuudhee yuutuuba kiyya keessa na galcha jechuudha. Hiriyootan kiyya sirriitti na hordofan isiniin jaa. Amma kunoo irra cuqaaseen jira. Guutumattu kunoo amma deemee achi na galchee jira jechuudha. Akkanatti irra hidhatuu ni dandeessa. Namni tokko yeroo irratti hidhatee dogongora isaatii fuudhee weebsaayitii garaagaraa keessa isin geessuu danda'a jechuudha. So kanaafuu isa san akkamitti furmaata itti akka achirratti hidhamuu danda'u godhannaa jettanii kan nu gaafataniif edit public detail bakka jedhu kanarratti kilik gootan hiriyootan kiyya yeroo tokkoo fi kun amma isa tokkoffaadhaan lammaffaarratti immoo maal gootu akkana gadi buutu hiriyootan kiyya gadi buutanii kunoo amma asitti qorataa teeknoojaa fuula duratti immoo edit jaa asitti immoo linkis jaa hiriyootan kiyya akka isinii galuttiin isiniif dalaguu deema. Kanaafuu maal gootan isinii edit bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan hiriyootan kiyya asirratti sirriitti na hordofaa. Hayyee amma asirratti immoo sooshaal linkii jaa bakka tokkoffaa kanarratti amma aad sooshaal linkii bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu sana booda an amma irraan qaba. Kanaafuu isin maal gootu bakka kanarratti qasxii tana tuqxanii hiriyootan kiyya sana booda linkota garagaraatu isinii ba'a. Dhiifama linkii garagaraatu isinii ba'a. Anama fakkeenyaaf irratti deeffadhee waan jiruuf fakkeenyaaf kunoo tuqaa achoo dhootanii kan barbaadan filatan. Anama yuutuubii haa filadhu fakkeenyaaf yuutuubii hojjechuu deemu waan ta'eef. Kanaafuu kunoo asitti bakka kanatti maqaa isa sirriidha yuuzarneem bakka jedhu kanarratti maqaa isa sirrii irratti barreeffatan jechuudha. Inni itti aanu aad weebsaayit bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu sana booda weebsaayit adirees bakka jedhu kanarratti sakandii takkaaf quba keessaniin gadi qabdanii teessanii ni jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf amma ani irraan qaba kunoo akkanatti gootanii sana booda peesti bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu kunoo amma linkiin reefu'an yuutuuba kiyya jalaan kooppii godhe suni kunoo asitti naa bahee jira. Xumurtanii jirtu sana booda maal gootu isa gaara kana yoo akkanuma irra guuttanii keessaa baatan isiniif hin fudhatu. Akka inni itti isinii fudhatu gaara kana dhuftanii seef bakka jettu tana yeroo asiin isin irra guuttan bakka kanatti isiniif seefiin tun bulattee isinii baati. Anammoo wanti naa bulattee hin bahiniif kan duriitu irra jira irraa hin gubne jechaadha. Kanaafuu asirratti maal gootu seef gootu hiriyootan kiyya sana booda linkiin keessan guutummaan guututti feesbuuka jala isiniif seenuu danda'a jechuudha. Linkii yuutuuba keessanii hiriyootan kiyya. Kanaafuu akkasitti itti fayyadamaan isiniin jaa. Viidiyoon irraaf qabadhelleen asumarratti raawwata. Kanaafuu chaanaala keenyallee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. FB keenyallee akka
follow gootan kabajaan isin gaafanna viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagattiin isiniin jaa viidiyoo biraa keessatti chaanaaluma keenya kana akkamitti namni peejii qabu peejii feesbuukaa qabu akkamitti akka jala kaayyatuu dandeessan isiniif qabadhee kan deebi'uta hammasittuu nagaa naa jiraadhaan isiniin jaa baay baay.